Guyyaa tokkoof qofa waliin ciisnaa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu. Kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyallee kutaa tokko hanga 10tti ergan baradhee xumuree booda fedhii koo fi fedhii gargaaramuu maatii kiyyaaf gara biyya ambaatti imala koon taasise. Akkuma dubartii kamiyyuu hojjedheen maatii koo gargaaruun eegale. Abbaan koo yeroo nani kutaa 7ffaa baradhu addunyaa kanarraatii boqote. Haati kiyya ana waliin ijoollee 5 qabdi. Erga abbaan kiyya boqotee booda haalli jireenya keenyaa laaffachaa waan na dhufeef obboloota koo hafan barsiisuun dirqama anaa fi obboleettii kiyyaatti kennamee gargaaruu eegalle. Obboleettiin kiyya waggaa 2 ana dursitee gara biyya ambaatti malteetti. Anaan ofitti na fudhattee waliin taaneeti maatii kiyya gargaaraa. Maarree kanaanis ofii waggaa 4 yeroo guuttu ani waggaa 2 yeroon guutu hojii hojjenneen haadha keenyaaf lafa haaraa binnee mana ijaarree obboleessa keenya isa hangafaatiif baajaajii binnee warra kaan immoo barnoota isaaniitti akka jabaataniif jajjabeessinee wal utubaa waliin jiraachaa otoo jirruuti. Anis obboleettiin kiyyas gaa'ela dhaabbachuu waan feeneef haati kiyya otoo dandeessanii guyyaa gaa'elaa keessan guyyaa tokko godhaa jettee waan nutti himteef anii fi obboleettiin kiyya jaalalleewwan keenya akka yeroo akkanaarratti nu fuudhaniif yaada dhiyeessine. Jaalalleen kan koos kan obboleettii koos tole jedhanii. Maarree waggaa 2 darbe torban Faasikaa irratti guyyaa gaa'ela keenya murannee jiruu keenya itti fufne. Yeroon gaa'elaa ga'uufis baatii 2 yeroo hafu anaa fi obboleettiin koo gara biyyaatti gallee haalota gaa'elaaf yookiin immoo cidhaaf barbaachisan gugguuttachuu eegallaa. Kanaan otoo jirruuti yeroon kutaa 8ffaa baradhu hiriyoota kootiin na goyyomsee dargaggeessi kabaja kiyya fudhate utuu gaa'ela kee hin raawwatiin dura guyyaa tokkoof qofa ana waliin ciisii jedhee na kadhachuu eegale. Yeroo kanatti amma ani ijoollees nama goyyomus miti gaa'ela dhaabbachuuf hin deemaa gonkumaa wanta akkana hin raawwadhu. Kanan kana dura raawwadheefiyyuu baay'een gaabbaa jedheen deebiseefi. Haa ta'uutii garuu inni guyyaa tokkoof gaa'ela kee dura ana waliin ciistu taanaan wanta nani godhu ija keen argitaa jedhee yeroo sanarraatii kaasee anarrattis obboleettii koorrattis ergaa gabaabaan isheenoo kan kootii maaliif abalutti heerumsiistu jedhee barreessu yeroon bahuuf yeroon galu faana kiyyarra bahee na hordofuu daandii irratti moobaayila kiyya narraa fuudhuu na rukuchuu kanneen kana fakkaataniin na adabuu na dhiphisu eegale. Anis dubartii waan nan ta'eef hanga humni koo hin dandeenyetti wantoonni inni narratti raawwatu kana calli jedhee darbuuf obsu malee filannoo hin arganne. Kanaan garuu guyyaa tokko wanta inni na godhe gaa'elli kiyyaa fi gaa'elli obboleettii kiyyaa guyyaa sana akka inni irra raawwatamneef qoree natti ta'e. Anaa fi obboleettiin kiyya gara magaalaa deemnee uffata bitannee deebi'aa jirra. Yeroo deebinu baajaajii kontiraata qabannee otoo dhufaa jirrutti gidduutti konkolaachisaan baajaajii saffisa ariitiin daandii nuti barbaannurra otoo hin taane daandii nuti hin barbaannerra oofee kutee. Karaarraas nu maksee deemsa gara meetira 100 erga deemee booda dargaggeessi guyyaa tokkoof na waliin ciiste malee jedhee na rakkisaa ture. Hiriyoota isaa 3 waliin anaa fi obboleettii koo mana tokko keessatti nu galchanii nu reebanii erga nu dadhabsanii booda lamaan keenya nu gudeedanii sana qofaa otoo hin taane kan nu gudeedanii kana viidiyoodhaan waraabanii iyyuu fi sagalee dhageessisuuf guyyaan gaa'elaa keenya nu jalaa bada jennee lamaan keenya obsinee. Haa ta'uutii garuu akkuma nuti baanee mana keenya geenyeen anaaf jaalallee koo na fuudhuuf ka'eef obboleettii koo immoo jaalallee ishee fuudhuuf ka'eef viidiyoo waraaban erganii
sanaan gaa'elli keenya dhaabbatee nutis maatiin keenyis gaddinee gammachuuf kan qophoofne hunduu gara gaddaatti jijjiiramee akka tasaa ta'ee daa'imnillee gadameessa koo keessatti uumamee haa ta'uutii garuu nama kanaaf ani dhala hin godhadhu jedheen ofirraa baaseen gara biyya hambaatti imala koo raawwadhe. Obboleettiin kiyya garuu guyyaan gaa'elaa keenya erga haqamee booda waan jiru jaalallee ishee hubachiistee abbaan manaa ishee fuudhee kiyya garuu dhalli waan uumameef yeroon araaraaf deddeebi'amaa ture amaatii qofa ta'ee hafee eegisanii anis mooraaliin sammuu koo baay'eetti waan tuqameef dhiira waliin haasa'ullee baay'een qaana'aa. Dargaggeessi kana hunda narratti raawwate kuni yeroo dheeraadhaaf ija obboloota koo jalaa dhokatus haa ta'uutii garuu obboleessi kiyya hangafaa argee mataa dhahee sammuun of wallaalchiseera. Takkaa nama takkaa maraataa ta'ee yeroo ammaa kana magaala keenya keessa ofitti odeessaa naanna'a. Haa ta'uutii garuu viidiyoon yeroo sana waraabame hiriyoota isaaf qoodee namoonni ana beekan magaala keenya keessa jiraatan of harkaa qabu. Har'a bor ni maxxansu qilleensa irratti na baasu jedheen sodaachaa bara koo jiraachaan jira. Yeroon isaa waggaa 2 fixus haa ta'uutii garuu har'a wanta kaleessan irratti raawwatame kaleessan ta'e natti fakkaata. Otuu kuni jiru ani dhiiras hin dubbisu gaa'elattis seenuu hin danda'u. Mee hiriyoonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan kana sodaadheen dhaabbadheen hafamoo anis akkuma hiriyoota koo gaa'ela dhaabbadheen hin jiraadhaa yaada keessan naaf qoodaa. Ergan kana ta'ee dhiirri magaala keenyaa dur yeroo yerootti gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessu har'a seenaa koo kana haasa'u malee namni na jajjabeessuuf yookiin immoo takkaa ta'eera dhiisiitii jaalala waliin jalqabna naan jedhu gonkumaa na hin mudanne. Namoonni nan beekne immoo seenaa kiyya hin beekne immoo silaayyuu hin beekanii. Gaafa beekanii garuu namoota biyya koo na beekanirraa isaanirraas addan ta'anii. Mee haala kamiin jireenya kiyya haareffachuu akkan danda'u yaada keessan naaf qoodaa. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraatii. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.